السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرت وردفتوتا يوتيوب channel حديقة أورو أنا رفو بيجينا كان أفتاني سلام تانكي وكترتان ونداتي سمراغا وسنين جاتا أدبو وديفنو كم براتين إسيني فلوفين جرا كناف أجو ديفنو كيا تمراتي وكان مو أجا فيديو كان تمراتي ناولين ترى سنين جاتا كانت وطوري channel كيا فارايتاتان سبسكرايب gochuudhaan maatii kiyyataa akkasumas immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa akkasuma yaada qabdanu koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa yeroo darbee wantoota akka meeshaalee mana keessaa gatii isaanii isiniif dhiyeessaatiin ture baay'ee akkasiin jaallattanii fi akka isinitti tole yaada kan keessanirraa hubadheen jira. Kanaaf adda immoo wantoota tokko tokko qodaa mana keessaa guyyaarra gara guyyaatti inshaallah isiniif dhiyeessaa gatii isaaniillee nu fayyada jedhee waan yaade keessaa tokko tokko isiniif qabadhee dhufa inshaallah. Kanaaf haga viidiyoo kana xumuraatti na waliin turaa. Egaa adda wantan qabadhee isiniif dhufe gatii maashinii uffata miiccuu jechuudha. Gatiin isaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyya keenya keessatti meeqa akka ta'e qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Fakkeenyaaf nu warri biyya namaa keessa jiraannu keessattuu namoonni biyya namaa keessa jiran jechuudha. Asii galfachuu wantoota akkasii yaanna garuu immoo asii galfachuun sun tarii wantoota baay'ee yookaan maallaqa baay'ee nuuf kaallee fixuu danda'a. Akkasumallee wantoota baay'ee gaafachuu danda'a. Biyya keenya keessatti immoo yeroo kanatti qaratni baay'ee akka jabaatanii beektanii. Kanaaf biyyuma keenya keessaa tarii akka humna keenyaatti osoo bitanne isiniin jedhaa sumaanii maashiniin uffata miiccu baay'ee babbareedaa kan ta'e biyya keenya keessa ni jira. Kanaaf gatiin isaa illee meeqa akka ta'e isiniif dhiyeessa inshaallah. Kanaaf haga xumuraa viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jecha gara odeeffannoo keenyaatti dabarra jechuudha. Egaa maashinii isin jalqaba irratti argaa jirtan kun kiloogiraama 16 miicuu danda'a. Kiloogiraama 16 jechuun immoo uffata baay'ee guddaa fakkeenyaaf kanneen akka uffata qorraa yookaan birdi libsii jechuudha. Uffata gurguddaa wantoota akkasii miicuu danda'a. Kanaaf kiloogiraama 16 jechuun baay'ee maashinii uffataa keessaa isa guddaadha jechuudha. Isa guddaa fi isallee baay'ee cimina qabudha jechuudha. Kanaaf inni kun gatiin isaa birrii 55,000dha akka yeroo ammaatti yookaan immoo akka gabaa ammaatti jechuudha. Birrii 55,000dha kun baay'ee tokko bareedaadha. Kiloogiraama 16 jechuun immoo ni beektan jedhee yaada. Isa baay'ee filatamaaf isa baay'ee guddaadha. Kanaaf biyya namaa keessa teenyee haga asii gad gara biyyaatti erginu tarii maallaqa kan keenya hojjetanii gara biyyaa gallee wantoota bitachuu barbaanne gatii isaa haala kanaan yeroo hunda isiniif dhiyeessa. Gatii isaa kana asii baruudhaan wantoota hundumaayyuu bitachuu dandeessu jechuudha. Biyya kan keenya keessa wanti hin jiru maallaqa qabaannaan wanti hundinuuyyuu jira jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa irratti qabadhee isiniif dhiyaadhe maashinii isin asirratti argaa jirtanudha. Maashiniin kun kiloogiraama 13 miicuu danda'a. Inni kunis tolchaan isaa wanti hundi isaa gosuma isaa ammaati garuu kiloogiraama 13 miicuu danda'a jechuudha. Kana jechuun inni kunillee kanneen akka uffata qorraa tokko miicuu danda'a. Akkasumas immoo uffata kamiiniyyuu miicuu ni danda'a. Inni kunis illee akkuma jalqabaa gar tokkotti miicamaa gar tokkotti immoo ni qoorfamaadha. Inni jalqabaas akkuma sana gar tokkotti ni miicamaa gar tokkotti immoo akka bishaan keessaa qooruuf ni qoorfamaa jechuudha. Inni kunillee gatiin isaa birrii 30,000 akka yeroo ammaatti birrii 30,000dha biyya keenya keessatti. Egaa inni kunis baay'ee tokko bareedaadha. Maashinii baay'ee bareedaadha akkuma isaan argaa jirtanu bakka lamadha. Gar tokkotti ni miicamaa gar tokkotti immoo ni qoorfamaa jechuudha. Inni kunillee baay'ee bareedaadha. Inni sadaffaan maashinii isin asirratti argaa jirtanudha. Inni kun kiloogiraama 7 qofa miicuu danda'a. Garuu inni kun bakka tokkotti miicaa bakka tokkotti qoorsoo osoo hin taane bakkuma tokkotti uffata yeroo tokko itti naqxaniif fakkeenyaaf miicee xumuree yeroo jedhu dhayxanii keessaa baastu jechuudha. Inni kun baay'ee bareedaadha. Garuu kiloogiraama 7 qofa miicuu danda'a jechuudha. Inni kun qarshiin isaa qarshii 38,000dha. Baay'ee bareedaadha. Kanaaf bitachuu dandeessu akka gabaa addaattiin isinitti himaa jiranillee inni itti aanu
inni arfaffaa irratti argaa jirtan kuni maashinii kiloogiraama 12 miicuu danda'udha. Kiloogiraama 12 jechuudha. Inni kunillee kanneen akka uffata qorraa, uffata gurguddaa tokko tokko miicuu ni danda'a. Uffata baay'ee guddaa osoo hin taane tokko tokko miicuu ni danda'a jechuudha. Egaa inni kun baay'ee bareedaadha. Akkuma isin argaa jirtan inni kunis immoo bakkuma tokkotti bakka kanaa fuudhanii bakka kanatti qorsuu hin qabu. Yeroodhuma tokkotti naqxanii achiin isiniif miicee isiniif qorsee sana booddee deemtanii keessaa baastu jechuudha. Akka sanadha. Inni kun gatiin isaa birrii 39,000dha. Kiloogiraama 12 miicuu danda'a. Baay'ee bareedaadha. Akkas fakkaata. Akkasinitti tole egaa abdiin qaba. Inshaallah gara fuula duraatti illee gatii meeshaalee mana keessaa akka biyya keenyaatti yeroo hunda isiniif qabadhee dhufa. Egaa viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuu hin dagatina. Kanaaf haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Nagaatti.